Nageenyi haadusoo kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu gaggabaaboo guyyaa kana isinitti himamu. Dulli babal'ifannaa lafaa gama aanaa boosatii fi faantaalleetiin finxaaleeyyii Amaaraan geggeeffamuu cimee itti fufee jira jedhame. Babal'ifannaa lafaatiin cinatti kaayyoo finxaaleeyyii Amaaraa karaa baaburaa Itoophiyaa fi Jibuutii jidduu deemuu to'achuudhaan jedhu jiraattonni. Itti aansuun ammas daandii guddaa Adaamaa fi Dirree Dawaa wal qunnamsiisuu irratti magaalaa naannoo Amaaraatiin bultuu ijaarrachuudhaan jedhaati jiru. Lafa aanaa faantaallee qorkee awuraa godaanaa jedhanii maqaa jijjiiruun daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dawaa wal qunnamsiisuu irratti magaalaa ijaarrachaa jiraachus ibsaniiti jiru. Akkasumas aanaa boosat ganda hulluqoo lafa hayaa boolee jedhamtu irraa jalqabee hanga tulluu diimtuutti dhuunfachuu finxaaleeyyiin Amaaraa humnaan socho'aa jiraachuu jiraattonni ibsaniiti jiru. Tulluu diimtuun lafa abbaan qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaasaa waggoota 3 dura mana barnootaa hawaasaaf irratti ijaare yoo ta'u, tibba darbee kana humnoonni kunneen iddoo san to'achuuf hawaasa irratti dhukaasaa banan ni jiru jedhu jiraattonni. Hawaasni walii dirmachuun ofirraa faccisuu irratti argama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo weerara lafa Oromoo naannoon Amaaraa itti banee cal'iseetii ilaalaa jira jechuun komatamaati jira. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa ji'oota 6 booda konkolaattonni deeggarsa namoomaa fi naannoo Tigraay seenaa jiraachuu ibse. Sanbata kaleessaa irraa jalqabuun konkolaattonni qoricha nyaataa fi kuusaa bishaanii fe'an Affaar keessan gara Tigraay seenaa jiru jedheeti jira. Itoophiyaatti hoogganaan waldaa fannoo diimaa idil addunyaa Niikolaas Voon akka jedhanitti sababa waraana Tigraay namoonni hedduun haala hammaataa keessa jiru jedhaniiti jiru. Itti dabaluun tajaajila fayyaa deeggarsa midhaan nyaataa gahaa fi bu'uuraalee jireenyaa argachuu dhabuu naannichatti rakkoo hammaataa hordofsiisee jira jedhaniiti jiru. Naannoon Amaaraa faannoo leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufee jiraachuun himame. Godinoota fi magaalota garaagaraa keessatti humna kana leenjisuun hidhachiisaa kan ture naannoon Amaaraa tibba kanas Walloo Kaabaatti humna guddaa leenjisuu isaa maddeen oduu naannichatti dhiyootaan gabaasaati jiru. Sirna eebbaa kana irratti humni finxaalessaa kun akkuma armaan duraan gochaa ture alaabaa sirna durii fi faaruu farra sabaa fi sablammootaa dhageessisuun adeemsifameetii jira. Dhibdee keessoo bilisiginnaa keessatti hammaataa dhufeef sababan tokko dhimma faannoo kana wajjin kan wal qabatu ta'uun kan beekamu yoo ta'u, naannoon Amaaraa garuu faannoo leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufeetii jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen balaan ibidda Somaaliilaandii keessatti mudatee miidhaa qabeenyaa olaanaa dhaqqabsiisuun himame. Kantiibaan magaalaa Hargeysaa Abdulkariim Ahmad balaa ibiddaa magaalattii keessatti tibbana ka'ee suuqiiwwan daldalaa walitti maxxananii ijaaraman barbadeessuu hime. Iddoo ibiddiitti ka'ee kun jiddu gala diinagdee Somaaliilaandii akka ta'e kan ibsame yommuu ta'u, hojjettoonni balaa ibiddaa ibiddicha dhaamsuuf rakkataa akka turan ibsameetii jira. Balaa ibiddaa kanaan qabeenyi danuun barbadaa'ee jira jedhameetii jira. Ta'us miidhaan namoota 28 irra gaheen alatti badiin lubbuu akka hin jirre gabaafameetii jira. Oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaataa bal'inneessaa oduu keenya idilee keessatti argattu qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafan itti fufu turtii gaarii.